jijjiiramu kan jedhu maal akka inni wajjin laalle booddarreen kadhatama waaqayyo waan haaraa hin godha kaleessa dheengadda jijjiirama ofirratti agartanii hin beektan yoo ta'e hojiidhaan barumsaan tajaajilli kee deemsi kee hojiin kee wanti hundumtuu akka ati yaaddetti hin jijjiiramne yoo ta'e akka gaariitti jijjiiramannaan akka aariitti kan dhufes sirra jiraachuu danda'a. Biyya gaariitti baay'attees biyya aariitti ba'uu dandeessa. Har'a garuu akkas miti. Sagalee kanatu ergaa siif fide biyya gaariitti baataati. Dirree gaariitti baataati. Buxaa gaariitti baataati. Ni akkasidha ammayyuu ani isa caaluttan jijjiirameedha akka. Egaa maalitti jijjiiramna yookiin akkamitti jijjiiramna kan jedhuuf tokko amala duraa irraa amala haaraatti jijjiiramna. Amala duraa irraa amala haaraatti jijjiiramna yookiin amala haaraa fudhachuudha. Tokkoffaa Xiimotewos boqonnaa 1:12 amma 17 nuu baaftu. Tokkoffaa Xiimotewos boqonnaa 1 lakkoofsa 12 hanga 17 nuu baaftu. Kutaa kana wajjin ilaalla. Kutaa kana gubbaarratti waa'ee jijjiiramuu kana agarra. Jijjiiramni kun eenyurratti ta'ee Phaawulos gubbaarratti argina. Phaawulos kun namni jalqaba Saa'ol jedhamu. Saa'ol namni jedhamu kun nama waldaa kiristaanaa ari'achaa ture. Nama waldaa kiristaanaa gubbaarratti dhaloota waldaa kiristaanaa keessa jiraatan guutummaan qabee reebsisaa gara manaatti geessaa turetu jijjiiramuusaa agarra. Egaa amala jijjiiramuu kee waan baay'een isinitti hima. Jijjiiramni gaafa barannu jijjiirama fiizikaalaatiif jijjiirama keemikaalaa waan jedhamuun baranneerra saayinsii keessa. Egaa inni kun ammas hin dhufu. Amma kan dhufu kana fuuraati. Jireenya fuuraa kun Phaawulos kan jijjiirame face to face fuulaan fuulatti yeroo Saa'ol gara Phaawulositti jijjiirame maqaan jijjiirame hojiinsaa jijjiiramuu agarra. Kanaaf waa'een jijjiiramu kun sirriitti akkasiin qayyabattan barbaada. Maaliif akkasitti haasofta naan jettan jireenya darbeen akka ittiin fufne hojii darbeen akka ittiin fufne abjuu darbeen akka ittiin fufne deemsa darbeen akka ittiin fufne deemsa haaraadhaan hojii haaraadhaan kaka'umsa motiveeshinii haaraadhaan neewun motiveeshin kaka'umsa haaraa tokkootiin jireenyi keenya akka itti fufu tajaajilli keenya akka itti fufu hojiin keenya akka itti fufuutiif waaqayyo bara kana keessatti jijjiiramni mana ijoollee koorratti mana saba koorratti nama na abdatetti nama na eeggate gubbaarratti inta jedhee sagalee waan ergeef kana qabadhee achas ba'e otoo dubbatamaa jiru jijjiiramsi siifaa ta'e maqaa Yesuus. Kanaaf egaa Phaawulos yeroo sanatti jedhe inni yuunaasaa an waldaa kiristaanaa ari'achaan tureedha. Maal gochaan ture? Ari'achaan ture. Afaan Oromootiin inni baafatee jira. አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 12 እስከ 17 አንብሳ ከዘዳ አነ ክርስቶስ ኢየሱስ